Egaa har'ammoo viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufeera. Baay'ee keessanitti gaaffii kan ta'e namoonni baay'een deebii kana kan eegaa turtan. Caalumayyuu gaaffii keessa keessanitti uumamaa ture yookiin gaaffii keessa keessan bubbuleedha jechuudha. Wanti ani har'a isiniif qabadhee dhiyaadhe kun. Kanaaf jaalala keessatti jaalala qabdan yookiin immoo jaalallee qabdan cimsatanii akkasiin qabataniif viidiyoo isin gargaarudha. Har'a ani kanan gaaffii hedduu keessanii deebisuuf viidiyoo kana hojjedhe jechuudha. Kanaaf amaloota hedduu waliin ilaaluu dandeenya. Amaloonni kun immoo jaalala keessan keessatti amaloonni akkasii kun hin mul'atu taanaan yookiin immoo jaalallee keessan irratti amala akkasii kana hin argitu taanaan cimsitanii qabachuu akka qabdanii fi jaalalli keessan jaalala fayyaa qabeessa yookiin jaalala itti fufaa ta'uu danda'a jedhamee wantoota yaadamudha jechuudha. Har'a kanan qabadhee isiniif dhiyaadhu. Kana jechuun immoo jaalala keessan irratti amantii akka qabaatanii fi akka irratti of gattan kan isin taasisu yookiin konfidensii guutuu isiniif kennuu danda'a jedhee kanan itti yaadudha jechuudha. Caalumayyuu immoo jaalala keessatti amalli kun ji'a jaha keessatti yookiin immoo ji'oota muraasa keessatti hin mul'ata taanaan wantoota qabatamaa ta'an wantoota akkasii kana yoo hin qabaata ta'e jaalalli sun itti fufaa yookiin immoo jaalala fayyaa qabeessa ta'uu danda'a jedhamee itti amanama. Kanaaf warri chaanalii kanaaf miseensa hin taane jaalala info channel subscribe gochuudhaan yeroo hundumaa information akkasii kana argachuu dandeessu. Subscribe gochuu hin dagatinaa. Gara viidiyoo kottan isin dabarsa. Inni jalqabaa jaalala waliif faallaa ta'e yookiin dhiira tokkoof shamarran tokko gidduutti eessaanidha karaa kamiinidha yookiin immoo akkamittidha utuu hin jedhiin jaalala iftoomina qabu yookiin jaalala dhugaa mirkanaa'aa ta'e tokko jaalala keessatti rakkoo qabu yookiin gaaffii qabdaniif kan furmaata isiniif ta'uu danda'udha jechuudha. Dhugaa walii ta'uun yookiin iftoomina qabaachuun jechuudha. Kun immoo akkamitti akka kana ta'u haala kamiin eeyyamuu dandeenya? Jireenya keessan keessatti yookiin immoo jaalala keessan keessatti gaaffii iftoomina qabu waliif dhiyeessuu yookiin immoo komii iftoomina qabu waliif dhiyeessuu keessatti. Kun immoo maalidhaa? Dhiirri tokko si jaalachuunsaa kan ati ittiin beekuu dandeessu yookiin immoo dhiirri tokko bishana sammuusaa kan ati ittiin beekuu dandeessu yoo si jaallata ta'e, yoo hamii dhiisee si gorfata ta'e yookiin immoo yoo waa tokko yeroo balleessitu sitti aara dafii sitti hima si deebisa yoo ta'e kanaan beekuu ni dandeessa jechuudha. Yoo kana ta'e dhiirri tokko bilchinni sammuusaa yookiin guddinni sammuusaa kanaan beekamuu danda'a jechuudha. Dhiirri tokko sammuudhaan bishaachuu dhiisuunsaa kan ati ittiin beektu jaalala keessatti yoo sitti aare, yoo sitti gungume yookiin immoo yeroo hundumaa yoo sitti gadda ta'e jaalala keessatti iftoomina hin qabu taanaan, hin aara taanaan, yeroo hundumaa sitti gadda taanaan, sin gorsu, sin barsiisu yookiin immoo balleessaa kee sitti hin himu taanaan namni sun jaalalaaf akka hin geenye yookiin immoo sammuu gahaa akka hin qabne, jaalalaaf akka hin bilchaannedha jechuudha kan inni ati argitu. Maaliif jaalala keessatti walitti aaruun, walitti gadduun yookiin immoo akka inni yeroo hundumaa waa'ee keef gaddu kan godhu kun jaalala qabeessa yookiin jaalala fayyaa qabeessadha jettee fudhachuu hin dandeessu jechuudha. Kana malees immoo yeroo hundumaa sitti gadda, sitti ori'a taanaan wanta sitti gadduuf yookiin immoo wanta sitti ori'u sanaaf ifa godhee si hin ibsu taanaan yookiin sababa quubsaa hin qabu taanaan, kana malees rakkoo inni qabu yoo ati gaafattu deebii quubsaa si kennuu dhiisuu isaatiin jaalalli keessan sirrii akka hin taane yookiin immoo jaalala fayyaa qabeessa keessa akkasiin hin jirre kanaan beekuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf waa tokko sitti aaree yookiin immoo sitti ori'ee gaafa ati rakkoo sana isa gaafachuu yaaddu yeroo naa kennisiin jechuu danda'a yookiin immoo yeroo aariinsaa sana irraa galu yookiin immoo yeroo itti aariinsaa sun irra darbee itti gaafattutti deebii quubsaa siif hin kennu taanaan yookiin immoo sababa quubsaa siif hin kennu taanaan jaalalli keessan sana fayyaa qabeessa akka hin taane kanaan hubachuu dandeessa jechuudha. Yoo kana hin taane garuu amma isarraa galeera jettee gaafa ati gaaffii gaafattu ammas irruma deebi'ee aarii sana keessa yookiin horiisaa sana keessa gala taanaan inni kun jaalala sirrii akka hin taane yookiin immoo jaalala itti fufuu hin dandeenye akka ta'e lafa kaa'aa jechaadha qo'annaan. Kanaaf jaalala keessatti gaafa isinitti ori'u yookiin immoo gaafa isinitti gaddu irraa haa galu, aariinsaa irraa darbu jettanii gaafa turtanii amma namichi kun aariinsaa irra darbeera yookiin immoo wanticha irraanfateera meenan gaafadha rakkoosa jettee gaafa ati gaafattu ammas irra deebi'ee rakkoo uuma yookiin horiisaa uuma yookiin immoo gadda uuma taanaan namni sun rakkoo mataasaa qaba yookiin bilchina sammuu ni hafaa jechuudha. Jaalalli isaa sun yoo sirrii ta'e garuu utuu ati hin gaafatin iyyuu gaafa aariinsaa sun irraa galu kana kanarratti na aarsititta,
kana sirreessuu qabda, waan akkana lammaffuu akka ati ittiin deebine jedhee si gorsa si barsiisa taanaan, sitti hima taanaan, yeroo hundumaa irra deddeebi'ee wanta kana si hubachiisa akka ati ceephaatu si taasisa taanaan dhuguma namni kun jaalala dhugaa siif qaba. Jaalalli keessanis fayya qabeessadha. Jaalalli akkana gara gaa'ilaatti guddachuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf dhiirri tokko shamarran tokko gaafa jaallatu xiiqii keessa gala taanaan, ishee wajjin wal morkii keessa gala taanaan, jaalala sana yoo ati aarsite irra deebi'ee inni si aarsuu yaala taanaan yookiin immoo sitti horii taanaan yookiin si arrabsa taanaan, inni kun jaalala keessatti bilchina sammuu kanaafudha. Yookiin immoo namni sun jaalalaaf kan hin geenye, amala daa'imummaa kan qabu ta'uu danda'a jechuudha. Nama kanaa gorsitees deebisuu hin dandeessu. Guyyaatu ofiisaa barsiisa yookiin immoo yeroon isa barsiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf caalumatti wanta nan isiniin jechuu barbaadutti namoonni amala akkasii agarsiisan kun jaalala keessatti jaalalli isaan qaban jaalala itti fufaa ta'uu dhiisuu ni danda'a jedha qo'annaan isaa akka ka'utti. Kana malees yeroo baay'ee balleessaa isaa sana dhiifama gaafachuurra daboo baasuu yookiin immoo ijaa bahachuuf yerootti dhama'u argita jechuudha. Wanta tokko ati balleessitee gaafa ati dhiifama otoo isaan gaafatiin haftu yookiin immoo callisima sitti aaree guyya tokko ati kana goonaan godheenis jedhee yeroo itti ijaa bahachuuf yaalu yookiin immoo yeroo itti wal morkii keessa galu argita jechuudha. Dogoggora gurguddaa otoo hin taane dogoggora salphaa ta'an namoonni kamiyyuu kan dogoggoruu danda'an yookiin immoo namoonni otoo itti yaadiin kan dogoggoruu danda'an dogoggortee ta'uu danda'aati. Inni garuu dogoggora keessana sitti himuurra yookiin si barsiisuurra yookiin si gorfachuurra ati waan dogoggorteef, fakkeenyaaf hiriyyaa kee tokko faana walii bilbilta taanaan si inaafsisuuf yookiin ijaa baafachuudhaaf innis namoota hin taane waliin bilbiluudhaan akka ati inaaftu yookiin akka ati aartuun si godha. Inni kun immoo jaalala keessan keessatti dhiibbaa uumaa dhufa. Jaalalli sun gara gaa'ilaatti akka inni guddanne yookiin jaalala itti fufaa akka inni hin taane ni taasisa jechuudha. Inni kabraa jaalala keessatti jaalala sirrii hin taane yookiin jaalala itti fufaa hin taane kan qabu tokko yookiin namni sammuun isaa hin bilchaanne jaalalaaf hin geenye tokko yeroo hundumaa dubbii nyaata. Kana yeroon isiniin jedhutti dhiifama si gaafateera. Balleessaa keef dhiifama gaafatteetta. Dhiifama sii godheera. Haa ta'uyyuu malee irra deddeebi'ee ati akkas na goote siin jedha. Ati akkamittiin akkana na goota? Ati akkamittiin waan kana balleessita jedhee irra deddeebi'ee wantuma ati dogoggorte sana daqiiqaa keessatti, sekeendii keessatti irra deddeebi'ee sitti hima. Garuu ati wanta sana irraanfatteetta. Dhiifama gaafatteetta. Dhiifama moosii godheera. Garuu inni keessa isaatti hin irraanfanne irra deddeebi'ee sitti hima yookiin immoo irra deddeebi'ee kaasee ittiin si aarsuu yookiin si dhiphisuu barbaada jechuudha. Ati dhiifama naa godheera jettee gaafa ati dhiistee hojii biraatti galtu yookiin immoo gaafa ati isa waliin tapha jalqabdu tapha sun keessa naannessee fidee karaa biraatiin goolii biraatiin ammas deebi'ee idduma sana inni yookiin immoo dogoggora keessana kan inni kaasuu barbaadu. Kanaaf ammas balleessaa akkanaa namni kamiyyuu balleessuu kan danda'udha. Namni kamiyyuu dogoggoruu kan danda'udha. Garuu dogoggora keessana irra deddeebi'ee haasaa taanaan namni kun ammas nama sammuudhaan hin bilchaanne yookiin nama jaalalaaf gahaa ta'e miti jechuudha. Jaalalli keessan jaalala fayya qabeessa yookiin jaalala itti fufuu danda'u miti jechuudha. Sin jaalatu jechuuf hedduu si jaalachuu danda'a. Namni sun baay'ee si jaalachuu yookiin jaalala kee qabaachuu danda'a. Garuu irra deddeebi'ee waan sitti naafuuf yookiin immoo dogoggora keessan bira darbuu waan dadhabeef irra deddeebi'ee gaafa kaasu lolatti si geessuu danda'a yookiin immoo wantoonni dubbii xixiqqoon akkasii lola guddaa kaasuu danda'u. Lolli xixiqqoon immoo yookiin immoo dubbii xixiqqoon lola guddaa gaafa kaasan adda ba'umsi ni dhufa jechuudha. Kanaaf jireenya keessan keessatti ifa hin godhu taanaan wanta godhu hundumaa siif ifa hin ta'u taanaan dhiifamni isaas ifa siif hin ta'u taanaan inni kun jaalala keessan keessatti dhiibbaa uumaa dhufa jechuudha. Kana malees waa hedduu si dhoksuu danda'a. Hiriyoota isaa hagam akka ati beektu, maatii isaa hagam akka ati beektu, waa'ee isaa, waa'ee barnoota isaa, waa'ee hojii isaa, lafa inni oolu, lafa inni bulu. Akkuma kanammoo namoota hiriyoota isaa waliin jiran, namoota isa duukaa deeman kamillee hagam beekta. Namni kun hiriyyaa isaarraa kaasee, maatii isaarraa kaasee, firoottan isaarraa kaasee wanta ifa siif godhe hin qabu taanaan namni kun sin jaalatu yookiin nama iftoomina hin qabnedha. Nama dhugaa irratti hundaa'ee sin jaalanne. Haa ta'uyyuu malee akkuma kanammoo wanta godhu, wanta nyaatu, wanta dhugu, wanta lafa inni deemu, lafa barate, lafa inni hojjetu, bakka hojii isaa, bakka oolmaa isaa hundumaa siif ifa godha taanaan baay'ee nama si jaalatudha. Yookiin immoo
nama waa'ee isaa si dhoksuu hin barbaannedha. Kanaaf iftoominni jaalala keessatti baay'ee barbaachisaadha. Namni tokko iftoomina hin qabu taanaan nama jaalalaaf hin geenye yookiin nama sammuu hin bilchaanne nama qabudha jechuudha. Kanaaf jaalala keessatti wantoonni saayikoo keessan hin miine, wantoonni sammuu keessan hin miine dhugaan jiru jaalala keessan keessatti yookiin immoo dhiirri tokkoof shamarran tokko gaafa wal jaallatan jaalala isaanii keessatti cimina kan uumu dhugaa irratti hundaa'anii waan hundumaa dhugaadhaan dhaabbachuu fi dhugaadhaan godhuudha jechuudha. Kana yoo ta'e jaalalli kamiyyuu jaalala fayya qabeessa yookiin jaalala dhugaa ta'aa dhufa jechuudha. Yoo kana ta'uu baate ilaalchaan gargar yoo ta'an, yaadaan gargar yoo ta'an, akkuma kanammoo filannoo yoo baay'isan jaalalli dhugaa ta'aa dhufu yookiin wal shakkuun wal amanuu dadhabuun ni dhufa jechuudha. Wal shakkuun wal amanuu dadhabuun immoo jaalala keessatti bilchina sammuu hambisa yookiin immoo namni jaalala keessatti wal shakku wal amantii dhabe akkuma kanammoo walitti aaru walitti gaddaa jaalala xuraawaa keessa jiru nama jaalalaaf hin geenye nama sammuun isaa hin bilchaannedha jedhamee itti yaadama jechuudha. Dogoggorri uumamuu ni danda'a. Haa ta'uyyuu malee garuu dogoggorri yeroodhuma hunda uumama otoo hin taane yeroo tokko tokko akkuma nama kamiyyuu namni foon waan ta'eef waan foon uffatuuf dogoggoruu ni danda'a. Haa ta'uyyuu malee dogoggora sana dhiifamaan wal bira dabartu yookiin immoo dhiifama walii gootu taanaan inni kun jaalala fayya qabeessadha yookiin immoo jaalala dhugaatii jechuudha. Haa ta'uyyuu malee jaalala keessatti ana qofatu beeka, kan koo qofatu dhaggeetti qabaachuu qaba, yeroo hundumaa si qofatu balleessa jedha taanaan inni kun jaalala keessatti dogoggora guddaadha. Achuma irratti jaalala sana dhaabuu qabda jechuudha. Maaliif jaalalichi jaalala itti fufaa miti yookiin jaalala fayya qabeessa miti jechuudha. Namni tokko yaada kee hin fudhatu taanaan, sin dhaggeeffatu taanaan, sin hubatu taanaan inni kun namni kun akka inni si tuffatudha jechuudha. Kan inni agarsiisu yeroo hundumaa yaada kee fudhata taanaan, dhiifama kee hin fudhata taanaan, yeroo hundumaa dhiifama siif godha taanaan, dogoggora kee si bira darba taanaan, si gorsa si barsiisa taanaan, sitti uri'ee akka ati deebitu si taasisa taanaan inni kun jaalala isa sirrii, jaalala isa fayyaa qabeessa yookiin jaalala dhugaatii jechuudha. Kana malees yeroo hundumaa wanta ati kaastu yookiin yaada ati kaastu hin deeggara taanaan, kana jechuun koo yeroo hundumaa yaada kee qofa fudhata otoo hin taane yaada kee ni deeggara, ni dhaggeeffata. Achirratti immoo yaada siif kenna taanaan namni kun jaalala dhugaa akka inni siif qabu yookiin immoo jaalalli keessan isin gidduu jiru fayya qabeessa akka ta'e jechuudha. Maaliif yaada tokko gaafa ofiisaa kaasullee asirratti maal jetta jedhee si hirmaachisa taanaan yaada isaa sana akka ati yaada itti kennitu si affeera taanaan inni kun jaalala isa fayya qabeessadha jechuudha. Haa ta'uyyuu malee chumarratti immoo ana qofatu kan jedhetu murtaa, ana qofatu beeka, ana qofatu caala jedha taanaan yeroo hundumaa yaada isaa qofaan deema yookiin yaada isaa qofaan tarkaanfata, kan keen fudhatu, kan keen faallessa yookiin si mari'atu taanaan wanta kamillee si dhoksee deema, si duuba deema yookiin immoo wanta kamillee utuu sitti hin himin bakka namni sun keessa isaa dhoksaadhaan kan hojjetu taanaan inni kun jaalala isa dhugaa yookiin jaalala siif hin qabu jechuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf shamarroonni keenya carraa akkasii kana ilaaltanii madaaltanii fayyadamuu qabdu. Jaalala keessatti wal mari'achuun, wal dhaggeeffachuun, yaada walii hirmaachisuun, yaada walii fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Jaalalli akka inni itti fufu yookiin immoo jaalalli akka inni guddatu kan taasisu keessaa isa tokkodha jechuudha. Kana malees dhiirri tokko shamarran konfidensii qabdu, shamarran ofitti amanamummaa mataa ishee qabdu, shamarran waan jette tokkotti amantu baay'ee akka inni jaallatuu fi baay'ee akka inni barbaadudha jechuudha. Yoo ati kana hin gootu ta'e waanuma inni jedhu ishii jetta taanaan, waanuma inni jedhu goota taanaan baay'ee na jaallatti, na gaddisiisti. Garuu wanta ani jedhe tokkollee hin mijettu gaafa inni siin jedhu dhiirri sun si tuffachaa yookiin immoo yaada keellee gataa dhufa jechuudha. Haa ta'uyyuu malee ati waan kamirrattiyyuu yeroo yaada kennitus, yeroo irratti hirmaattus konfidensii irraa hafaa qabaachuu qabda jechuudha. Dhiira tokko fuulduratti yookiin nama jaallatte tokko fuulduratti sodaa tokko malee wanta gootu tokko yookiin wanta ati itti amantu tokko ofitti amanamummaa guddaadhaan, konfidensii guutuudhaan dubbachuufis ta'e hojjechuuf, wanta kamillee raawwachuuf duubatti jechuu hin qabdu jechuudha. Kana yoo ta'u baate, yoo inni waa tokko si gaafate akkas sitti tolee godhi yookiin immoo akkuma sitti fakkaate godhi jetta taanaan yeroo hundumaa isa si mariisisu, sana booda si mariisisuu dhiisus ni danda'a. Yaada kee gataa dhufa, sunii booda jaalalli badaa dhufa. Maaf na dhoksee hojjete jettee atis aaruu ni dandeessa yookiin gadduu ni dandeessa. Haaluma kanaan adda fagaachuun yookiin
jaalalli keessan gadi bu'aa dhufa jechuudha. Kanaaf wanta gootu tokko wanta inni si hirmaachise tokko konfidensiidhaan irratti hirmaattee yaada kennuuf duubatti jechuu hin qabdu jechuudha. Yoo kana ta'uu baate dhiirri sun akkan ani jedhutti buli, akkan ani jedhutti deemi yookiin immoo akka ani jedhutti hojjedhu siin jechuu ni danda'a jechuudha. Sababa kanarraan yeroo baay'ee dhiironni baay'een shamarran tokko tokko hojii hin deemin irra jedhanillee kan manatti hambisan yookiin immoo hiriyoota akkasiifaan hin deemin jedhanii kan hiriyoota isaan irraa adda baasan sababa kanarraan kan ka'edha. Kanaaf yeroo hedduu jaalala keessatti hirmaannaa guddaa qabaachuu qabdu jechuudha. Kana malees carraa qabdutti fayyadamtee namni kamillee balleessuu ni danda'a jedheera, ni balleessas jedheera. Maaliif nama waan ta'eef balleessaa keessatti dhiifama gaafachuun yookiin immoo wanta goote tokkotti ceebba'uun siif barbaachisaadha. Jaalalli kee akka guddatu ni taasisa jechaadha. Yoo inni dhiifama si gaafates yoo inni balleesses immoo dhiifama gochuufiin barbaachisaadha. Nama tokko dhiifama gochuuf hin dandeessu taanaan jaalachuus hin dandeessu jechuudha. Kanaaf jaalallii fi dhiifamni waliin waan deemuuf jechuudha. Yoo kana ta'uu baate yeroo inni dhiifama siin jedhutti yookiin yeroo ati balleessitutti akkasitti tolee godhi jetta taanaan inni kunis ta'uu hin danda'u jechuudha. Akkasitti tolee godhi yookiin akkuma sitti fakkaate godhi jechuun barbaachisaa miti jechuudha. Jaalala keessatti fakkeenyaaf dhiirri tokko waa'ee gaa'ilaa haasoftu taanaan gaa'ila ani waggaa 6 boodan barbaada jedha taanaan ati immoo waggaa 4 boodan jetta taanaan maaliif akka inni waggaa 6 barbaade ati immoo maaliif akka waggaa 4 booda barbaadde wal mari'achuu qabdu. Gidduutti baalaansii gochuu qabdu. Irratti haasa'uu qabdu jechuudha. Maaliif ati waggaa 6 booda umuriin dhiiraaf umuriin shamarranii tokko miti. Isin daftanii dulloomuu ni dandeessu. Hormooniin keessan baay'ee ariifataa waan ta'eef dhiirri garuu waggaa 40 waggaa 50 fuudhuu ni danda'a. Kanaaf carraa keessan gubuurra irratti mari'attanii ani waggaa 4 booda heerumuu nan barbaada bakka. Inni immoo waggaa 6 booda erga jedhee gidduutti as buttanii waggaa 5 gochuun ni danda'ama jechuudha. Kana yoo akkana ta'uu baate akkuma sitti tole yoo ati jette umuriin kee si jalaa deemaa dhufa. Yeroo sana jaalalli gidduu keessanii baduu danda'a. Bifni kee yoo jijjiirame namni sun nama biraatti shifti gochuu illee ni danda'a jechuudha. Kanaaf jaalala keessatti akkasitti tole godhi yookiin akkasitti fakkaatetti jechuun barbaachisaa miti jechuudha. Inni kabraa rakkoo keessan, gaaffii keessan, hibboo keessan ofii keessaniiti kan isin furmaata itti kennuu dandeessan. Inni kun kan inni agarsiisu caalumayyuu namoota sammuun isaanii bilchaate yookiin namoota beekumsa qabu jedhamee itti amanamudha. Namoonni kana gochuu danda'an. Kana yeroon isiniin jedhutti yeroo walitti butanitti yookiin yeroo walitti mufattanitti nama lamaffaa yookiin nama sadaffaa of gidduu galchuu hin qabdanii yaada keessan ofuma keessan irratti wal hirmaachistanii gaaffii keessan hibboo keessan furuu qabdu jechuudha. Egaa viidiyoo koo har'aa asuma irratti xumura. Viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii.